يرابالي بكار جتني تأجيس أجرني ربي سن هاباس وبرانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرينا إلمنا ما كان كيسة ركينا بولتي كيسة جرو كنا مو ركينا إرسانيتي كيسة جرو رب ما تبيكا جدو سيناني لاكون هم برباچسو نمني لما يو بكبو ولو لمو غندا غندا اللي بكبو في السندمو مي فيديو انغديسي سغالي مالتو كرانا راها كمبيكو سغالي نرانا راها كامي فيديو ساعتي توكوفي ولا كاكس ورابي تري سامه توكو سيني غديسي مي اسين اكنا ما اقليك ابوتي دبي اوبليتي تنسيفو يوكين هادشني في اباشني مالكته akka gama tokko qofarra dhagoo kan ta'e lachun wayta isaa waliin dubbatan jaalala isaa walii qaban kabaja isaa walii qaban gara nyaati isaa lama walii qaban yoo inni Ijipti kana deebi'u taate Kaayroon deebi'e kalee gurguradhaa fi abbaa ilmaan kiyyaa jetti mee bal'ina nama cinaa tokko dhaabatanii murteessoo osoo hin taane dhaggeeffadhaa waan isinii dhagahame sanii anaafillee naaf barreessaa. أما اللي إسين اللي برومافو جرينا كيسا ميديا أكا هنفيني وان قدا الرابرتاني بلتين ملمانا ملمان بريديك أمني صدفا وان تولچو حتى وقرو بلتي تينا يتلي مرتسو هم نايسيتي أول تانا وان كان فيدي مي هندا لقفت حاجة أمراتي ربي في اللي نما في اللي وانا مرة لقهانتو قوتو دوانتف قوتو فيديو إسا لقفت داتي murteessaa isin viidiyoo ciccitee olii gaddeemurra. Galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilma wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri kennaa faayilii isaatirra jira. Dookumantii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jira. Ta'ufiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabinaan. Yoosi ibsu haadha ilmaan keetitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati Oromoo hundasi wajjin dadhabe ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beeyna maali rakkoon kan hunda si geesse jalqabarratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin hedduu yoo dhufuu nenne maaltu dhufuu si dhogge hireen haara manaa keetiitii fi ijoollee keetii hoo maal maa hafte wal jala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doktor Galatoomi gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura durso osoo haadharraa dhaga'ee ka isiin haasofte anillee hin dhageenye haasawa muraasatti naga'ee waan isiin na himattu sun haqa ta'aaf kan ta'ullee Alillee achirra dhaabadde waa san dubbachuu barbaada. Anammootiyyu silkii hordofaan turre online irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisan illee sa'aatii kiyya qabadde isinillee sa'aatii ofii qabattee waan jedduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennillee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan kenna guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii kanaaf kana isii maddayoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootiyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee haasoin haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyyarratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira aman. Wanti gurra isaatti mu injiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana paabliikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti himaa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagootee jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti jedhiifa malee mirga qabda diduudha. Siifu. Asli an guyyaa guutuun bo'aa oolee sii galee.
kaleerraa qabeen himataa jira. Namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar. Sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani itti himuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar. So ammoo yoo haasa'e jettan rakkoon qabu ni naafama. Amaani dhimmi isiin kalee kaasaa oolte tokkoffaa ati biyya galuudha. Osoon dhufin achitti hafuudha. Akka dhufuu fedhan qabne dubbatte namni gizee aare dubartiidha aaridhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbata. Tokkoffaa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebuu si dhooge. Lama yoo ati deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'ee ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaa'iniif. Ila asli nagaafachuun kan keessirriidha. Gaafii sirrii nagaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattu akkas qaba sii galee ani haadha ga'ulleedha ammoo tuyyuu anaafi namni kun kaleessallee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa deebuu fi deebuu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa haga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka. Mubaarak facaatu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Dubaay illee isii dubbisaa turte. Jira. Kanaaf namni hin dhaga'ama. Imoositti bo'ee hin dhaga'ama dubbadhu. Kanaaf ani akkuma isin beektan abbaa ilmaan kanaati abbaa warraa siifuuti kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre siigallee rakkoollee bal'oollee waliin agarre waan kaleen argin isirra arge isinillee waan kaleen argin anarraa agarte ani jaaladhee biyya tiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture. Wannan ittiin hidhamillee yemmuu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'initti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammoo tuyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marima anaafisii wajjin gallee waraqata walii barreessaa turre waraqaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guututti. Walumaa galatti jechuun gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi taasisii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti. Seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanatti sillee maraataa jira. Atillee mataa kan kee dhabaa jirta. Naan jettee gali naan jette isinillee anillee ammoo tuyyuu wayitatti yaadu. Waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteesse jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaafi namni kun ammoo tuyyuu akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama irratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammoo tuyyuu waan namni haasa'e malee waan ana haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiifillee murteessa malee waan hin dhaga'in takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammoo tuyyuu akka yaadame san sii galee hagaan gaafa galuutitti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaafi namni kun qabnu mootu namni kun haadha mana kiyyaati haadha warra kiyyaati haadha ilmaan tiyyaati sii galee osoo ani biyya sanii hin galin osoo an biyya sanitti hin hidhamin osoo anaafisii waliin hin jirre wajjaan baane
wanni kun narra gahe akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee beektan hawaasni muraasni illee beek ilmaan tiyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asli mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tu wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbulee jechuu akka asaamu sana naa fi isiin jaalalaa wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraan gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootu iyyuu sii galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkiitii yallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha nama kanaa jechuu hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbu'ellee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadhatii waa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootuyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati nama ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa arraba dhiiftamoo isinirraa cufa maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan amma amaanii kiyya muraadhiisi kooman amaan meena dhagaya asli qoy gaggabaabsaa deemna amaan gaggabaabsaa deemna isin duraan walillee dhaba araarama qoy sii sirreessa Asli haa himatu dhiisi rakkoon qabu haa himatu dhiisi. Kararra kaayuufi karamarra kaayuufi jaarsaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? Ila doktor maal si fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkaan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture anachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa hangalullee $200 namni natti kenne isiidhaa eegarillee ammootu akkaan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuu biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammootu yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umriitti guutuu akka isaan na hidhan isinillee beekti isinillee beektan faayidaan an ilmaan tiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaate anillee hin dinne isinillee ammootiyyuu achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wala garuu gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isinillee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi gallee galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo walitti qabdee mana ijaartee ijaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee ijaartii. Kana namni biyya jiru ilaa dura dursoo dhimmi ijaartiitti deebinaati. No addaan baafamee karaa taruufi keessa bahee maal waan uummanni fuutuuf dhaga'e jaartii biyyatti eega galtee fuutee fuudhuu dhabuu kiyyaan
fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaaniyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa waan isin waan Laa amma nu ibsi bira tani. Iyya eega galte jaartii fuute. nun chinkini nu dhaga'ee coomin. Echi. Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraati. Dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan. An bakka tana irratti hin qabu. Qolaadhaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati haga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ila laal ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birrii narratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isin jettu mana hin qabu. Fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee hin jiru. Dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walit beennu taate anaa fi rabbii walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardhallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee beeyti isinillee beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun. Siigalee ani namallee. Eeshi amaanii amaan takka qofa gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii isii wajjin ta'uu mala. Biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtee dhufte illee dhugaadha bas maa mungkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kana namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhoogu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kuni sirra jiran haati manaa kee sirra jirti. Keetiin kun maqaa keetiin jira. Imeeliin paaswordiin si harka jira. Egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kakaa yeroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata mirkana irratti. Ila doktor imeelii fi paaspoortiin si harka jira egeree ilmaan kana maal yaaddaa jette. Wanni tokkichi ani ittiin of beeku yoo jiraate maqaa Amaan Huseeniin ispoonsarri kun galuudha. Kaanillee beeku. Mataa kiyya malee yoo ani achi jiraadhe malee isaan achi keessaa bahuu akka hin dandeenye. Anillee hin beeka rabbillee beeka namnillee hin beeka. Baqataa guutuu beeka karama hunda beeka. Karamti malee bahuu hin danda'ane dhuga. Waan achirraa hafe ani namni kunillee abbaan hojuullee atillee hin beeytanii silkii tiyyallee namni naaf fide isiidha. Ani email ani ittiin fayyadamu email sponsora ittiin godhanne san isiin illee na gaafattee wanni isii dhorgadhellee hin jiru nallee hin gaafanne haqiiqatti dhugaan jirtullee tanuma paaspoortii emailaa fi paaspoora wanni isii ka isiin amma jettu kana sigalee ani irraa hin beeku emaila kiyya beekuu hin beeka garuu ammoo tuyyuu paaspoora wanni isaa hin beeku sigalee paaspoortii isaa hin beeku paaspoortii isaa hin beeku sigalee mi. Lakkoofsi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira siigalee imeela kana banattee imeela kana sirreeffattee nan gaafanne imeela kanayyuu itti fayyadamuu hin dandeetti. Yoom ani imeela kana isii dhorgadhe lakkoofsa isiin harkaa qabdu lakkoofsa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhorganne rabbiillee na arga arrabni kiyyallee ka anarra dubbadhuun kun bor na goga ani imeela isii hin dhorganne nan gaafanne. Sigalee miti
ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kafalee kootu ilmaan kana aarsaa kafalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kafaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan siigalee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u nadhiisi dhufaa hin jiru wanni an jedheen takkittiin tan paaspoortii fi iimeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiru irraa hin beeku silkii tiyyayyuu osoo paaspoortii kana ka irraa beeku taate iimeelli kiyya feesbuukni kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya isa waliin na jalaa bade silkii siin feesbuuka san hin deeffadhuan tiktookii kiyya hin deeffadhuan saniin hin fayyadamuan. Okay. Galatooma carraan keessan xumurameera siifuu kennina ummanni illee dhageettan ka waan kalee siifuun jira ooltee illee dhageettanii waan inni amma jedhaa jiru illee dhageettanii dubbiin manguddoon ka warri jala jirtan namni 19,000 kun manguddoo tayaa shayxaana hin naqina siifullee obboleessa teessanii inni illee obboleessa keessanii tana wal galte moo addaan gara galtee san isin turaallata ka dubbiin wal galti moo waliin galtuu san manguddoo keessaa filata. Sifu waan inni jedhu hundaa dhageette imeeliin si harka anin beeku lakkoofsi ittiin baname si harka jira maqaa kiyyaan jira dhugaadha maqaa kiyya jala jiranii garuu mootuu dhufuu hin dadhabee hin didamee karaa miilatiin aarsaa kafaluu hin barbaadu Keeniyaa fi biyyoota akka Ugaandaa isitu dhufuu didee jedha wanni akka ati jettu sunillee cina cinaan wanni ati kalee jedhaa ooltallee cina cinaan dubbii keessatti kan uummata kana duratti dhugama irra hedduuni furmaanni maali jette siifu ati waan kana waan amma abbaan manaa keeyyan kana. Gara siifuutitti osoo hin tarin himannaa isin himatte keessa Oyi dubbiin waan sila amaaniin osoo itti gaafattu hafteetu jira. Eshi. Dubbii sirreeffataa deemuun bareeda. Waa'ee nama ittiin himataa turte waa'ee ispoonsaraarraallee waa'ee ispoonsaraallee bee bakka sanillee turte. Gonsa ko. Laal an aarsaa ilmaan xiyyaa kafalee hin dhufuu hin jenne an doktor. Eshi. Galee aarsaa ilmaan xiyyaa kan kafalle abba eenyuuf kafalaan. Eshi. Maa dhufuu dhabdee. Garuu ammoo dhageeffadhu gaa. Garuu ammoo waan bu'aa irra qabu waan isaan fayyaduu danda'u irratti aarsaa isaanii kafala malee bakka isaan hin fayyadnetti waan isaan hin fayyadne irratti sii galee. No amma asitti. Allubbuuti aarsaa. Qoy. Fakkeenya amma asitti mucaan birrii biratti galchisan ilma biyya keetitti hiriyyaa kenna hunda. Ispoonsarri si naqamuun dhuga. Okeen gaddeebi'uun dhuga. Wanni bu'aan qabne maal ilmaan keessaa baafatu caalaa bu'aa biraa kan barbaadda amaana dhugaa dubbanna jechuudha. Bu'aan achi keessaa an argadhu sun ilmaan xiyya achi keessaa bahutti wanni fakkaate hin jiru. Garuu ammoo iyyuu an achitti deebi'ee basma narra jira. Bayuu hin danda'a asli atillee hin beekta dhugaa dubbanna siigalee miti namoonni achi keessa jiranillee hin beeka. Biyya namaa namni jiru kamiyyuu hin beeka siigalee miti. Ishaaran narra jira. Ishaaran narra bahe siigalee har'a achi deebi'ee ammoo iyyuu achi keessa qabame yakka biraati. Biyya tanatti hin deebitutu natti dhaamemi. Akkamitti isaanitti achi deebi yoo deebi hoo yoo hidhame hoo isaan fayyada ammootu yoo imeellimmaan suniyyuu nuu sirraa'ee siigalee guyyammaan sunuu ga'ee ookeen nu deebi'eeti bararaan ga'e guyyaa bararaa san bararuu hin danda'u yoo achitti qabamee irraa hidhame ijoolleen tiyyallee hin fayyan ijoolleen tiyyallee maqaa kanaan rejecti taatee jirti biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa kanallee deemuu hin dandeettu lammata maqaa kiyyaan gale wanni kun maqaa kiyyaan eega dhumate isaan illee balleessaa jira malee isaan illee tolchaan jiru faayidaan biraan jiru maal godhaadha. Kanaafuu ati amma akka abbaa manaa tokkotti akka abbaa ilmaanii tokkotti furmaanni ilmaan keetii maali jettare hayyee ijoolleen kun maqaa keetiin jiranii kun faayila keessa jiran. Dubbannu mana. Ini dubbatan. Nah, di sponsor kana irratti positif sponsor kana jalqabaa keessa jira booddee carraanaa kenneerraan dubbadha dhimma sponsor. Ayye. Siifu carraan keetii hundaafu. Harkatti qabdanullee hin barbaadu akkuma isaa sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha. Tigalee.
jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef si galee ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee si galee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Si galee anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani sponsora sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa sponsoraa kana walitti qabee sponsora kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haraamisi asittillee jaartii hima qaba. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana humaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e. Yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira. Haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee ennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhaan jedhu UN na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti barkan inni adda afaan daffaree barfuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabbaa'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaan godhu jedhu san sigalee angaruu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabbaa'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabbaa'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taabee waliin taaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu sii mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee. Dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhee maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee hin dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sigalee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan
galeetan bar finfinne irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe bar inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhe yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira huyna kiyyaa ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiinuu ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee waliigallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa waqaste kan inni jedhu ani haadha tiyyaa iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhe haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhe haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuu sigalee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsara Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazzaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii ni naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifat ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakkii amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhaga'an sigalee san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuun qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoysan jedhee
haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee waldhabee Shaashamannee deemee naan jennaan Shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatuyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu Shaashamannee irraa gara maatii isaatti si galee. Gaafa hiriyaan isaa ishaaraan na qabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naan hin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya jiraanya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattu si jammar dubartii akka keetiitti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godha durba ana fakkaatu jedhee jaartii ima kennanii fi sii kutii jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi si huyye dhiifama afaan fedheeti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo leessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isinii galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isinii amane girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsisiifu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsu jaartii wanni akkas jedhu hin jiru jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan duqeetii miti kan namni useetuma kennuuf si galee anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jedhu amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya doktor dabare nu dhaabsisiiti waa shaangullitti miti dabare nu kennisiisi doktor gabaabsi yaani jira bar gabaabsi siifu yaada kennan asirratti haasoytanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaani ajandaa maallaqa barbaaddee haasoyte ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa oromummaa adaraa islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Rabbi khayri haa godhu hundumaafu haasa'e isin sirreessa gamana amaan laal as biratti asli wannan dubbachuu barbaadu maali beektaa jalqabarraallee ani akka isin himattu isin gaafadhee ture gaafii na gaafattee gaafii sanii si deebise si galee jalqabarraallee akka isin himattu barbaade si galee mitiyan haasawa kana waan isin irra dhaga'uu barbaaduuf anillee deebisaan isii deebisuu barbaadu deebisama kana guutuu isii dhageeffadhe jechuudha akkuma isin duubarraa haasoyte san duubarraa waan jiru guutuu isin haasa'ee isin qulqulleesse waan jirtu achi booda murteessitan qabrii teessaniif si galee namuu qabrii si waliin adda gala namni waliin galu hin jiru namuu dhugaaf dhaabata anaafillee miti isiifillee miti dhugaa ilmaaniiftiif dhaabataa jirtanii ilmoon dara dubbannee ilmaan teennattiin hin gallu yoo kan jettan taate anillee ammoo tuyyuu waan jirtu suutarraa bakka kana sadarkaa nuun ga'e akkuma isin himatte san anillee himachuu barbaada dubbachuu barbaada. Sitti bilbilanii haasofsiisaa jiranii. Doktor walirraa dhaabsiitti deemee yaada gidduu amma isinii sirreessa carraa isinii kenna mi'uut godhadha amaan ibsiifuun mi'uuti godhadha taragaaggaa. Doktoraan sitti mee na wajjin haasoo inni ani isin wajjin haasoo jiru kun akkuma isin himatte san haasoo kana deebisaa san deebisee fi waan san achi booda carraan kun yoo naa kenname murtee keessan nan murteessitanii waan hawaasni naan jedhu guutuyyuu hin fudhadhaan si galee garuu ammoo tuyyuu dhimma kiyya haasachuu barbaada dura.
Aye warra galtiitirra takka yaada kenna qoya ka cinqame namni nu tanaffasuu barbaada warra galtiiti yaada kenne yaada takka takka afaan takka irraa fuudhee isinit deebi'a. Amma naasamoo doktor Hinaasoo Mubaarak warroonni keessa jirtan anaaf isin Aman di fama odini ila aman boleh sako. Aman. 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 anaaf isin deebisa anaaf isin deebisa. Aman. Anaaf aboon adagaa akkan achi nakka qabdanii waan irra dibanii bira galanii hin jirtu bakka namni Obboleessa yoo taatu taatu mube si jaaladhaa si jaaladhaa dhaggeeffadhaa duru. Si galee akkuma isiin himattetti akkuma isiin na himatte deebisaa fi hin gaafanne wala gaafii na gaafatte deebisaa isii dhaggeeffadhu. Mube dhugaadha si galee dhugaan nama lama hin galtu abbama tokkoo galti si galee miti. Wanni bakka kana geettaniif illee obboleessa koo amaan dhugaa argattee biitti maal dubbannu taate akka isin deebisaa na deebisaa jirtu yoo kaa'i an deebisuu taate wanni walitti qabamneef kun hin ta'uuti. Si galee akka isin himattanii kanillee hin himatadhaa isinillee dhimma keessanii baatanii carraa naa kenna. Ilmoo afur walakkaa keessanii dhugaa argattanii dhiiftanii amma dhimma keetiif dhimma siifan utuu hin ta'in dhimma ijoolleeti kana nas nagaa gara kootiin. Doktor yoo carraa naa kennite naa kenne abbaa koo. Jalqabaa kaafnee keessa jirraanii Taraa takka dubbadha amma taraa takka qofa dubbadhee cabase kenna. Ummata kiyya ummata bal'aa. Waldhabbeen isaanii gadi fagoo kana. Isinlee yoo dubbatteetuma deemte jaartiin dhukkuma baay'ee walitti gadoo yaadataa deeman. Innillee yoo dubbate gadooma walitti amma walumaa galatti dhimma kiyya hin dubbatadhu asli. Hin dubbattaa qoo hin dubbatta. Wait hin dubbatta. So amma wanni kun ana duuba haasaamee ammallee isin irra teetteellee haasaamaa jira. Waan kana aslii bar kan irraa haga ammaatitti isin dhimma isii haasataa jirti miidiyaan illee wanni martiniyyuu isiidhaaf dhugaa galchaa jira. Garuu ammootu haqa rabbi beekaami haqa jaarsaaf jaartii rabbi beekaar. Dhimma kiyyaaf ka isiillee rabbi beeka. Ani isii miidhee isin na miidhee rabbi beeka. Kanaafuu ammootu haqa san narraa baruuf namni martinuu baruuf dursaa na dhageeffachuu qaba. Dursa isii akkuma isii dhageeffate sanitti anallee na dhageeffachuu qaba. Gaafiidhaan na gaafattanii gaafii isinii keessaa mataa na gaafattan mataa isii isinii deebisi. Mataa waan isinii deebisu hin jiru guutuu akka isii haasoitti isinitti haasa'ee isinii deebisaan. daqiiqaa lama keessatti daqiiqaa lama wanni isiin jette kun hin jirti moo sirra keetta'ee daqiiqaa lama sii kenne. Carraa naa kennitanii? Daqiiqaa lama sii kenne wanni isiin jette kun hin jirti moo hin jirtu achiin keessa dhufay. Tanuma keessaan illee waa itti dhaamadha wanni gootu Hussein amaan tana keessallee wanni ati gootu mucayyoon tun haadha manaa teeti na dhaga'i mucayyoon tun haadha manaa teeti. Na dhaga'ittami ani ijoollee daa'imaa miti jedha na dhaga'i abbaayeen na dhaga'itu. Abbarraa baane siigalee abbarraa baane dhugaan namni kaleessallee mitillee ilmaan Oromooti siigalee. Daqiiqaa lama sii kenne dubbadhu. Dhimma kiyya baadhee akkuma isin na himatetti na dhagaye dura dursu namni kun akkuma na dhagaye asli akka isin himattee himadhaa daqiiqaa hin qabnee fi daqiiqaa hin qabdan. Ayyee gaggabaaf ishii dhume uummanni taa'iti. Dura dursoo namni kana ayyee na dhagaye namni kun kaleessa jireenya walitti qabnaa dhugaadhaa anaaf isin gaafa walitti dabalamnu. Nama mari'annee haadha abbaa ta'een illee mari'annee walitti hin dabalamnee jaalala waliin nu fide jaalala waliin jiraachaa turre rabbi fide ammootiyyuu nama keessa nu namaa ol hin taane rabbitu ilmaan kana bakka takkatti shan nuu kenne nuti shan rabbi gaafannee rabbi nuu hin kennine nuu kenne jireenya waliin jiraataa turre san keessatti natumaa akkana na godhaa akkas na godhaa jechaa jirti siigalee namni waliin jiraatu an maleeyikaa miti isiin illee maleeyikaa miti an ittiin balleessuu isiin ittiin balleessituu isiin dha'uu miti. Isillee naaluwan siigalee kaleessa iyyuu walii galuu dadhabnee atillee namni biyya san jiru maanguddoonuu nu laaltanii waan sammuluu isaayyuu geessinee jira siigalee wajjaan illee eega fagaanne turree jira ani ilmaan illee tumee isiillee tumee haqa rabbi beeku akkuma isiin kaleessan ifaa je'anillee gaafa isiin fayyaa hin qabne biraa dheesse imimmaan isini booyee si'ii mubaarakii isin mara keessanirraa haqa hin qabu'an isii bira hin dhaabanneen siigalee lammata maallaqa gaafate. Mana hidhaa gaafa ture deddeebi'aa gaafachaa ture akkana gochaa ture na gaafatte na yaalaa turte dhuftee na gaafataa turte namni biraayyuu kanatti hin dhufin kasaayibaayyuu kanatti hin dhufin natti dhuftee na gaafataa turte siigalee san booda
waan achi keessa jiru anillee barreeffamaan kennaa fi isinillee barreeffamaan naa kenniti hin galaa jennaan galii hin galaa kiyya durayyuu isitu mana hidhaa kana keessaa galtee deebitaa bakka amaan gali waan jiruun anatu si maddii jira hagaa na qabdu waan takkaa hin dhabne gali naan jette namni kun hayyee jenne walii galle mana ijaaratee Oromoo irraa qaba maalii ka isiin jettu asii duubayyuu marii dhuufuu xiyyayyuu adda dhuufnee hin beenu jechuun dandeenya akkamitti har'a wanni kun muluun isaa kijiba hin taane walirra faallee haadha abbaa teennallee maqaa ganda keennaallee gosa keennaallee maa wal xiqqeessina nu ilmoollee walirraa dhallee jirra maa dharallee walirra kenna yoo haasoyne dhugaa haasoyne maa waliin fayyifne yoo walii ta'ullee baanne nuti ilmaa walirraa qabne ani abbaa gaariillee haa ta'uu baadhu siigalee haa isiillee fayyaduu baadhu haa na fayyaduullee baadhu siigalee miti ani isiillee miine isiinillee nan miine garuu ammootiyyuu hayxi jirtu namni kun gaafa an biyya galurraa hedduu isii kadhadheen siifu sibiilaan na arrabse jetti sibiila garaa keessa jiru rabbi arraba kiyya na haa lugaamu an jecha takkittii jedheen jecha tana ammoo abbaa hujuutii atii fi aslii fi abbaan hujuun beeka gorsa gorse an osoo waliin jirru waggaa 3 anaaf siifu wajjaan ba'uun har'a wajjaan hin baane waggaa 3 guunnee jirranu eega gargar uyyuu baan siifu xabaasaa tana anaaf jecha argatte anarratti argatte gorsa wal gorfanne mana keessa teennee algaarra waliin ciifnee nama kana haasoyne ani taasa isii bira ciiseeti siifu anaaf jecha xabaasaa kana argite anaaf jecha gizee takkarrallee lamarrallee ilmaan tiyyaaf jecha xabaasaa kana agarte siigalee yoo anaanillee garagara baate dhiiruma akka kiyyaatitti heerumta dhiiruma akka kiyyaa waliin jiraatta borga namallee gaafa haajaa ofii sirraa bahe namni sun haga haajaa sirraa qabu si jaalata waa siin hin jedhu gaafa haajaa ofii sitti fayyadamee sirraa bahe waa siin jedha xabaasaa kanaan si arrabsaa siifu anumaaf si walii wayyaa jedhee isii kadhadheen karabbinatti argu jecha takka ani jecha isiin sibiila of keessaa qabda ani amma booda si waliin hin jiraadhu jiraachuu hin barbaadu jedhu kana yoo ani siin jedhe rabbi addunyaa keraa na hongeessu lammata ani ilmaan tiyyatti illee na jamu sitti illee na jamu jireenya tiyya keessaa bayi jedheeni jireenya kiyya keessaa isii baasee hin jiraanneen ani wanni ani jireenya isii keessaa itti bayi isiin naan jettee takkarra lamarra bilook na gootee nikaaya narraa buusi naan jettee eegaan biyya gale adaamaa na fiddee adaamaa osoo an taa'u jiru bilook na gootee ani sumuna harkaan qabu gaddeebi'ee abbaa shee waliin beeljem jiraata hin beeyta abbaan ujuullee mubaarakillee namoonni keessa jirtan namni sun kadhatee siifu akkanaa miti mucaan kun marii siin ga'e keeniyaa deemee achirraa yoo waan kana sirreeffanne siin jedhee si gaafate abbaa mana keetiiti abbaa ilmaan keetiiti marii kana waliin mari'adhu wal barbaachise isin nama guddaadha har'allee guddattanii an ammootu isin jedduu jira akka abbaatitti an abbaa keessani isaafillee dubbadhu siifillee dubbadhu jedhee waliin nu araarse san booda narraa taa'uu diddee ammallee hin galle wal dubbise ilmaan umatiyya na dubbisiisi hin dubbisiisu maal irraa qabda ilmaan achi atammallee eega galte hoteela irra deemtu dhalaa fuutee olii gadi hin deemtu karabbinatti argu anaa fi rabbi toof argaa ani karaa keessaa yoo deeme magaalaa tana keessa yoo deeme ilmaan tiyya maqaa ilmaan tiyyaatiin ani riskii ilmaan tiyyaatiin siigalee makiinaallee yoo yaabbadhe osoo guyyaa takkallee lamallee taate abbaa shaneeti jedhee namni narra tara kabajaa qaba siigalee anaa miti ani hin arganne kabajaa kan ofii barbaadeetii miti rabbitu naa kenne hawaasni kun na beeka waan xixiqqoo karaa keessa dalagaa deemuuf ofittuun saalfadhaan siigalee akka isiin na yaaddu san lakkisiifu namni waan kana maqaa nu balleessee anaaf si walitti nu oofaa jira haasawa namaa kanallee nurraa dhiisan hoteelallee akkana namsiin jedhu kana irra hin jiru guyyaa 5 hoteela buluu kiyya an sitti himee bulaa jira waan si dhoo isa hin qabu namni na bira hin jiru dubbisaa turte namni an waliin bahee dubartiin an waliin olii gad deemullee hin jiru mucatti obboleettii tiyyaa takkittiidha siigalee mucatti obboleettii tiyyaa tana ammoo tuyyuu atillee beektaa kunoo dubbisaa jirti tana fotoonillee hoodhu jedheen lakki kanaa miti eebellu naan jettee feesbuuka isiin barreessaa fi turte guutuu natti kennite abboo kunillee kijiba jedheen hayyee maarree amaan an amma booda siin amanu warri kiyyallee siin ta'uu keessaa bahi naan jedhe an sirraa ba'a siifuu kaleessa anaaf si warri keessillee waliin nun jiraachifne warri kiyyallee si waliin nan jiraachifne anaaf si wal jaalannee walitti dhufnee waliin jiraataa turre harda haasawa fokkataa akkanaa kana walitti naasoo inu haa jiraan hin jiraadhu an abadan na hiiki nama sadi fidadhuuti bakka namni sadi jirutti na hiiki ani sirraa hiikamuu barbaada siin garagara bahee jiraachuu barbaada naan jedhe aboo siifuu rabbii si uume sodaadhuuti haasawa kana dhiisiiti haa jiraannu jedhee kadhadheen lakki hayyee ilmaanuma na dubbisiisi hin dubbisu hin dhiise fuudhii jiraadhu nama sadi ati fidadhu anaa miti kana hiikamuu barbaadaa jiru isirratti si buusa
sirratti jararra si buusa ati fidadhu akkas ammaa fidadha ati fidadhu naan jettee nikaa isiillee hin buusne isiinillee hin fidanne gaafa kaani wal dhabnee jennaan ati duraaniyyuu maallaqa argatteeti maallaqni ati amma ani sirra galchinaani maallaqaati si harka jirtu kan haga si harkaa dhumuuf akkana godhattaa maaliidhaan anyet lakki abboo an maallaqaaf isinitti najamu maallaqa dantaan qabu haadha abbaa tiyya bira namni takkallee hin jiru obboleeyyan tiyyata anarra dhalattellee biyya keessa hin jirtu haati tiyya nama takka hin qabdu haadha tiyya bira yoo ol seenee haadha tiyya irraa yoo qixxaayuu nyaachuun ana birkiidha sigalee haasawa fokkataa akkanaa kana dhiisii jedhaan sigaleemi. gabaabsi amaanii eshi jennaaniin lakkii koy lakkii naan jette hayyee illi kee kana na itesiifu wanni kun gaarii miti anillee haqa ilmaan tiyyarraa qabaatillee haqa ilmaan tiyyarraa qabde koottuutii gali siin jedhee si dadhabe hayyee biyya namaa deemna siin jedhee si dadhabe ani akkam taya ani ilma namaati hiriyyaa qabaa hiriyyaan kiyya kakaleessaanii wayta biyyaa bayuu qullaa barandaa waliin teenu sun bultii qaba ilmoo isaa ol fuudha adada inni ilmoo isaa ol fuudhuun ana waatu natti dhagahama anillee ilmoo tiyyaayoo waa godhuu baadhe osoo harkallee qabadhee olii gadi hin deeme hin barbaada osoo karameellaallee bitee fi natti dhagahama siifu akkam ta'ee jiraadha siin galchu ati nan galchuan mi'a ilmoo beeyta jaalala bultii beeyta guddaa ikeeti yoom takkaa nu ifaajji maal nuu gooti yoom waa ati nuu gootee beet hayyee akkana ta'e maarree anillee mootu jireenya mataa kee jiraadha waan ati naan jettu rabbii kiyya kan sodaanne rabbiin dhoysee nama wanni dhoysuuf hin jiru yoo fuudhellee sin dhoysu hawaasni illee hin dhokattu dubbiin hin godhaa yoo ka godhu taate ammoo tuyyuu waan kana sin nagoosisaa jira sittu itti na dhiibaa jira narraa taa'ii jedhaan jennaanin lakkii mirga keetii waan barbaadde godhu fuudhi yoo barbaadde haraama yoo taate kaleessa illee itti jirtaa har'a illee itti jirtaa naqi keessaa naan jette ayyee eega akkana taate namni kun kaarraa sirratti akkana godhatu kun mana keessatti akkam waliin godhata akkami waliin haasaa namni illee hawaasni illee hin beeka sigalee namu hagaafaa walirra jabaatu qaba ana haadha ilmaan tiyyaati badaallee dubbachuu hin barbaadu achi booda waa'ee ispoonsaraa warra ispoonsaraa kana walitti dhufne haasoo eegal warri ispoonsaraa maallaqa ispoonsaraa gaafadhe maallaqa ispoonsaraa gaafadhee jennaan hin dhuftee na gaafatte gaafadhe bakka ammaa sana kispilee dorkaa isiin akka feete mirga keeti jennaan aartee fuute irra utaalte hin fuune waytisanitti eshi hin fuune jedhaan jireenya indi keessaa ba'ee warri ispoonsaraa waan kana ani gaafadhee isitti himee jennaan isiin dhuftee na gaafattee isiin na gaafattee jennaan gaafadhee jira maaliif akka irraa qabda nin bahaa jiru wallahi billahi ati dhiira soba ani fuudhillee hin jenne na hiikillee hin jenne jala dubbadhee doktor nurraa dhoorgaana Oi, Sifu, oi, Sifu dia, oi, caralho. Eish. laal Carraan ka isaa du'aan ta'e. laal Mi'uutu nama godina warri godina qabu isin illee warri godina mi'uutu nama godina anuyyuu xabaayin kadhaa du'e obbolee wal kiyya. carraa kiyya irratti illee kan dubbanne Eish. carraa isii irratti illee dubbanne carraa kiyya irratti illee kan dubbanne Bakka sanitti Naan bar jetti. dubbiin namachi dubbiin afaan ka amaaniitii sirreessa amma bakka sanitti dubbiin isii qofaa miti nu hunda quuxe anayyuu na quuxe ba. Isii walloltanii jireenya kiyya keessa bayi zinaa dalaydee feetu fuute akka feete ta'isiin jennaan fuute moo fuuni sun piraankidha tan baruuf yamma ummata araarsullee akkasitti nuti tola. Irfuune anama walumaa galatti Reen fuudhee hin jenne. aboo waa'ee jaartii tiyyaa ani fuudhee fi hin fuune saa sanitti hin fuune sin jedhe asli dubbii Ashi. garana garas marquun hin barbaachisu nu mara kenna. Nulaan araarsullee akkasitti nu tola ree waan saniirra dhaabannaa bar. bahee jira Carrattu godhee osoo inni fuudhee jedhu piraankiin isin jettanumaa inni Illoli siifu Laal. altochaatuma jira ambareeduma gingolaara bar. dhufaa nama awwaaluu jirtanii bar caarraa nama Hin awwaallee bar hin awwaallee himsiisaa jira bar. ilaala Eish. asli ilaala. Aini na heeyyamte haraaman dalagin naan jette narratti fudhee Piraankiin heebuun nagar akkuma jalqabaa san dhugamaa hin dubbanne. Haasoo waxatee ijoollee kanallee hin goonu. Dhaggeeffadhaa Sagalee nama gurguddaadha. Eishi dubbar. Haasaa waxatee kanallee hin goonu. Namni yoo ka wal dhaga'u taate. yoo ka Nu wal nama dhaggeeffatu Afrikaa taate, amaana damma ana gara namni dhumaatti jecha to'atu dubbii hin eishi. jiraatu.
Uummanni cinqame Mee na ni dhagaye wanni. asli. Eh. Cinqamini wanni baasaan kokkeen lubbuu keessaan baatu dhageeffataa jiranii wayita kaanuu dhageeffatanii waan biraayyuu dhageeffatanii rakkoon qabu. Yoo dhageeffachuullee baatan aboo mirga isaaniiti. Hayti jirtu ammootu dubbatamuu qabu. Aishi. Adi waa'ee ispoonsaraa isiin na dhuftee na gaafattee jennaan waan jirtu walitti haasofnee isiin illee itti dubbattee anillee itti dubbadhee hin dhaaban dhaabaa nuun jettee atillee natti dubbattee hin dhaabne. Siraa sabaatiin dhayitee na himatte. Siraa sabaa na gaafate. Abboo naan jedhe yoo isiin illee si balleessitee aariirlee irraa qabaatte. Siigalee namni kun lubbuun jira. Nama na jaalatu hedduu jira. Atillee kabajaa naa qabda. Mubaarakillee abbaan ujuullee namoonni hedduun siigalee namoota kanatti illee na himachuu dandeetti. Makiinaa gurgurachuuf deemaa jetti. Dhayitee dhufee na gaafate. Abboo makiinaa gurguruu barbaadaa jirta akkana naan jette jaartiin dantee birree ispoonsaraallee gaafatte naan jette wanni kun dhugaadha. Abboo abbaa Siraaj birrii ispoonsaraa gaafachuun akka jirutti haqa jirtu. Nattu si himattee miti dubbachuu jira. Demaaree dhugaadha sirki kaasu sun dhugaa sirran kenne. Bakka birrii qoodamuuf ispoonsaraa anattu himattee mucaan birriin bira jirtuu naa dawwalee abbaa ujuutilee natti banii wanni akkanaan ta'uu jedhee ayyee. Kijibaa jiraa fi kijibaan jiruu barati dubbii teenna hin beeyta imana dhageeffadhume. Sigaleemi dara irra kaa'aa jiraa fi dara irra kaa'an jiru anaa fi rabbii fi namni beeytan hin beeytan sigaleemiti. Hin gaafadha. Waa'ee makiinaan baate makiinaa ammootu iyyuu isitu gaafa ani hidhaa gale makiinaa sun hidhamte isitu hidhaa baase. Waliin taatanii baastanii dhimma makiinaan sun ba'uu irratti anaaf si wal mari'annee sigalee makiinaa xiyyanaa baasi asli yeroo miti akkana naan jettee abbaa hujuu sitti ergee abbaan hujuu abboo akkana siin jedhee gargaarsa waan saniillee si gaafataa ture. Akera gaafa guyyaan geette ammootu iyyuu ati isiidhaallee godhe anaallee godhe abbama gooteefi godhe ilmaan tanaaf goote bahe makiinaan sun sigalee achi boodaan dhimma makiinaa takka abbaan hujuunee atilleen namoonni makiinaa hin gurgurta saayibban isaati jechaa turte as keessa jirtan isin marti keessan iyyuu fagoon jirtan takkaa makiinaan gurgurnu haa gurguramu isiniin jedheellee hin beeku isinillee makiinaa kanallee gurguruufillee yaaltanii hin beeytan. Siraaj na gaafannaaniin abboo ani waan makiinaa hin dubbanne makiinaan tun ilmaan tiyya toorti ilmaan tiyya fayyaddi. Wanni siifuun na gaafatte waan makiinaa irraa maqaa kiyyatti jijjiirii na gaafatte maqaa maa na gaafatta kaleessallee mana hidhaa keessa taa'ee ati barreeffamaan maqaa naa jijjiiri naan jetta sila ati an rakkoo keessa wayita seene maal barbaaddaa maallaqa barbaadde moo qabeenya kana barbaadde moo dhugaa barbaaddeet wanni makiinaan kun ka ilmaaniiti irraa nyaataa jirta irraa fayyadamaa jirta ilmaan ittiin haa fayyaddu ta ilmaan tiyyaati yoo an du'ellee yoo an jiraadhellee qabeenya hin qabaadhu daseen tiyyayyuu ta ilmaan tiyyaati nan gaafatti maqaa jijjiiraa waan maqaa jijjiiraa keessa hin jiru jala muree itti himee jechuudha. Sigalee san booda anaa fi siifuu walitti deebinee jireenya keenya hin haasofnee wal dhabnee Siraaj wali isin fidanuun jedhee walitti nu fiduu fi sii gaafannaan isiin hayyamamtuun taane nu dhiisee hin dhiisee nanillee dhimma makiinaa baatii afurii hardhaa siifuu fi ani sagalee anaa fi tiyyaa fi ta'isii wal dhaga'uun baatii afur geen wal quban qabnu dhimma makiinaa achi asan ittiin kaasa natti hin kaasa jireenya kiyya keessaa bayyee waliin jenne waliin baane sigalee anillee dhaqaan jiru ganamaa galgala ammootu iyyuu ilmu namaa arga jireenya jiraadha kalee bultii tiyya keessa ture har'a ammootu barandaa saaloonii haadha abbaa tiyyaatti wayita ol deebi'ee sigalee anallee natti dhaga'ama jireenya mataa kiyyaa na barbaachise sigalee hiriyyaan kiyya ilmoo na biratti wayita ol fuudhaan illee ilmoo yaada akkuma jarri jireenya jiraatu san anillee ammootu iyyuu osoo jaartii qabaadhe osoo ilmoo biyyaa qabaadhe ilmaan tiyya tanatti ilmoo qabu sanitti hammadhee ilmaan kiyya isaatti oobsa isaa waliin akka jiruutitti yaada jedhee waan tokko murtee kiyya murteeffachuurra ka ga'e sababa kana. Sigalee waan achirraa hafe an mana qabaadhee manni isiin amma jettu namni mana hin qabne akkamitti niitii fuudha akkamitti akkas ta'a jette mana haadha abbaa kenkeetti hoteellee si ijaaree itti fuudha borganamallee ammootu iyyuu sheen illee jira shee Abdusalaam nama dhaloota abbaa kiyyaarraa hiriyyaa abbaa kiyyaati ganda takka balbala takka nuti gaafachuu dandeettan haadha namni beeku isa sigalee natti ergitaniillee viidiyoo waraabaa
ifaan silaa jiraate gibbii keessa jiru haadhatii illee isin agarsiisuu danda'a. Mana keessa jirullee isin agarsiisuu danda'a. Siigalee mana ijaaradhallee hin qabu. Mana Oromoon naa ijaartallee hin qabu. Siigalee ani haati nadeetti. Siigalee mi obbolee rirmee natti taateen haa gubdu. Addunyaa akiraa ibidda jahannam. Addunyaatti narratti anaitu hiriyaati yaa gadna haa deebiftu. Maraadhee karaa keessa haa deeman. Dhara takka isirra kaa'an jiru. Gaafii qaxxaamuraa. Naasosiisaa jiru. Amaan gaafii qaxxaamuraa. Gaafii qaxxaamuraa takka qofa bakka kanatti. Isiin birrii ani agarree jetti. Ati agarree ani agarree jetti. Birriin uummanni isin guuree sadaqiree katin argee isin argin. Birriin taminni ta'u uummanni nu guuree ani argin asli. Isiin hin argin ani hin argin. Okay. Walaati. Esa yeroo awwalaa. Waliin guuree. Waliin guuree mi asli. Birrii natti fiddee dhufte makiinaan argadhe kaameraadhaaf jecha shaaworii seensisee sigalee xuuntoo isaanii dhiqe malee guyyaa tokko ilmaan kiyyaa wajjin ciisee jaartii Doktorri famaa wajjin carraanuu kennitanu. seenee shaayii dhaabee fi jira haa Doktor carraanuu kennitanu. Nurraa laabsitanii siifanii. Hayi. Maa ashaangulliitii lama walitti naquu dhumne nu. wanni Maal nuti jechuudha? afaan mi'eeffachuu jedhee fuudhinaan Kan jecha nurraa dhaabdamu, nurraa dhaabdamu. ilmaan kanarra Oromoon Siifuu gabaaf. Gaafii xaxanii walitti araarsanii barsiifuu buyya gabaaf. Kaleessas ilmaan kana aarsaa kaffalee mee guyyaa tokko amaana ijoollee kiyya shaaworii Doqonni keenya waladda akkaataan nuti nyaannu waladda hangaasana yaadachiifatan. Bulesso jara akkasitti wala warra deebitee kee maan guddummaa maali teenya nu. Siifannurraa miutii qabattamoo dhiifnee deemna gara kooti. Okay, 1 minute ayyaa daqiiqaa tokko. Wallahi hin fixatu. Wallahi Miutii qabadhu yoo kabaja qabaanne. Yoo kabaja qabaanne. Waraabamuu malee waa tokko faayidaa hin qabu. Gaheen inni ilmoo isaatii godhe hin jiru. Oromoo nan miidhame ilmoon kan koo kaleessas kophaa kan koon guddisee Yaa siifanna keessa. Ammoo yoo ati Siifannu gabbaatee dhageessaa garuu. hawaasa Oromootti himatte. Oda walirraa kan nu siifannu. Mube la dhagaye yoo. Oda walirraa kan buudhan nas faana Hawaasa Oromootti Isi jenne waa namni kun jireenya isaa keessaa na baasee jira. waa dubbannaa dhiis. Nana siin jedhee dhiis. Dhiis kaleessa hojii fuunnee kaanirraa. Barakinaan fuula keetti naqa kanaan jedhan qabaan Anis ta'e atiinis ta'e uummanni Oromootis qooda sinirraa qaba. Dhiisii jedhe bakka. Dhaabbadhu. Barakinaan fuula keetti naqee fuula kan kee balleessa gabba'iiti uummata Oromootti himadhu uummanni Oromoo homaa naan godhu kanaan Hayyee dhageenyeerra kana sirra deddeebi'aa tasira dhageeraan. Hayyee bakka asii dallannee jirra. Sanis deddeebi'ee nuti qabadhu. Bishaan qabbanaa dhugi. Omakaleeti Mamaduraati. Ahmadiin deebisi sabiyyee. Waa dubbannu. Maali dubbadhu wannoo deebisi. Akkan jedhe dhaggeeffadhu Dr. Asli. Waa ijoollee kana namni jalqaba dhaqee qosoqqosee gadi baasee jedhe si'i har'a gahaniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amaanis ta'e siifanis ta'e elaa kuduwan kan na waamee jedhe rakkoo natti himaa ture siifanii. Dhugaadha wajjin beeloftee si kan argeera. Dhannee ilaalaa turre amma dandeenye kan yeroo teenyes jechuudha. Har'a afaan damma dibannee yookiin dubbii taanaan ittiin galle. Kaleessas dhannee ilaalaa turre bakka rakkinaatti amma dandeenye jechuudha. Amma immoo jaraa miti kaffalleerra ijoollee kanatti doktor bareechiti yaadu wayifansiin jedhe. Jaraa miti nuyyuutti kaffallee uummanni iyyuu gatiitti kaffaleera ijoollee kanatti. Dhugaa rabbi jechuudha. Amma ijoollee abbummaa ijoollee gatiin itti kafalamee hadha ga'ani asirratti ba'amee miidiyaa irratti doktor akkas sila bayyana bakka dubbatame miti erga gatii itti kafalanii hadha ga'aniin jedhan immoo amaan gaafa qobaasaa akkan itti jiraataa turre atis hin beekta ani nan beekaa walumaan beenna wanni dhokatu hin jiru jechuudha haaraa miti nu siifaniin illee akka ta'e miizee koo turte yeroon diyaasporaa wayii alaa buufadhu hin beekta miti doktor siifan kun miizee kooti gaafa sana. Diaspora Ingilizii irraa buufadhu san dhageesse yeroo sana wal beenne jechuudha yeroo namni jaram beenne wayi wal beenne durra jechuudha
harrammo rabbii walitti jala dabale yeroo sana jireenya mataa keessanii bashannantanii jiraataa turtan dhaggeeffadhu doktor ijoollee kanaaf qat jedhanii jiraatu moo hin jiraatu yoo ta'e wal fuudhan hadda ga'an rabbi ijoollee 5 fuudheetti kennee bara namni ilmoo tokko yaa rabbi naa kenni jedhee indaaqqoo hoolaa qabu. Dhimma jaarsaa jaartii waan ta'eef booda dhumara seentanii. Sabriyyee amaan deebisi. Bara namni hoolaa masgiidatti kennee jabbii kennee sangaa kennee yaa rabbi ilmoo tokko naa kenni ilmoon dhabe jedhee rabbiin kadhataa jiru rabbiin ilmoo 5 bakkatti kennee fi tokko irraa fudhatee 4 guddifatanii haddaan ga'anii ka'anii akkasitti gadi ba'anii akkana gooteetti boojjoo marqaatiin na tume akkasna godhe ani kabbalem gara kootiin hin fudhu doktoras dhiifa manaa godhin sammuun na dideeraan dhageesse kaleessas dubbataan ture bakka ta'etti hin argine har'as sanuman dubbadha araaramanii dhageessa xiiqii dhiisanii ijoollee kana kaleessa doktor gaafa manni koo gubatu yaadatta gaafati maslaalii fiddee dhuftu mana lammaffaa san maalirran ture quba qabda miti taa'ee kadhaa jaraarra ture birrii viizaa sana dhaggeeffadhu doktor dhageesse birrii viizaa sana jaraa kadhachuutti Laagaa manni gubatu geemii taphachiisaa turte osoo leencoo dabretu manni ta'e gubate soba. geema xumureen siifaniin gastiira galfadhee taa'aara manni gubate na jala Eshi. gidduu sana wallaahi billaahi imma amaaniif imma haadha shaneef abbaa shanee kanaafiyyi kaanaadaa kunoo yaadatti jirtidha kaanaadaa birrii funaanaa turre na yaadadha maarqosfaa birrii walitti qabee waliin qabamee minaamin waadanuu jira ummannis agalatoomu ishii jedhee birrii kenne amma ummata kanas gaabbisiisuuf deemu ijoolleen kun kanaaf gaafa sana nama caalanii wayiin caalanii jenna miti kan namni waan qabu irraa waan guduunfate irraa kennaa ture doktor ijoollee kanaaf nuyyuu gatii amma kana kafallee jarri immoo haadhaaf abbaadha waan ijoolleen kun taatu hin beekamu si galee ammas ciniinnadhaati bucuu si nafe ijoollee kana achi baafadha siifan qiyaamaan gadi bu'ee jinniin gadi bu'ee dhugaa jirtu sitti makunoo doktora sitti guutu ati kayroorraa yoo amaanii jiraatin qoy nan dubbadhaa dhiifama. Anaafasi dhugaa kiyya na jala awwaaluu jirtanin dhugaa kiyya na jala. Wallaahi rabbina awwaalu wala fi wala Ilahi muti ya dhugaa maana ati asitti dhugaa qabda ishii dhugaa qabda. Lakkii warra kaabaa amaanii naggeeffadhu siifan amaanii siifan kilmaa tokko arrabni koo hidhamu. Sitti namni wanti jedhu hin jiru haasa'ee geeffate inni bu'ee miti na Hinde biya amaan hinde bisa. Mucatti nama kabaji. Mucatti nama kabaji. Doktor. Mucatti usi. waan isinitti dhaggeessisu na dhaggeeffatu. Usi dura. Usi nama kabaji mucatti. Siifan. Rabbii kelle qorraafi bokkaa keessa hojii nagee gaafataa ture abbaa manaa keessa joote dhukkubarraa dhufe jechuudha. Doktor Asli waa tokkitti sitti himu yaada. Isinitti mul'anne nama dhufee ragaa isinii ba'e isin akkamitti irraa shaffanuu barbaaddan nama Waa'ee warratti hin galle waa'ee warratti hin galle. Waa'ee fuudhuu dhabuu sanii miti barsiisi. Obboleetti inshallah fuudhee yoo jedhe hiree ijoollee kanaan laalsooti. Waa ijoollee dubbataa irraa boodaan taakee dibittee rumtee amaanitti mubaarik geessee si darumsiisi. Dhageessaa karaa biraatiin dhufte immoo tasgabbaa'ee na dhaggeeffadhu ana obboleessa keeti. Dhaggeeffadhu doktor. Waa'ee fuuchuu amaan siifanii ilaalaa. Amaan siifanii ilaalaa warra irratti fuudhe taanaani yeraasu guddaa inoon jedhan immoo ana yaada kooti barla. Dhageesse guddaa isaati. Mucaan kun immoo haati shanee kun ijoollee kanatti gatii kafalteetti. Ijoollee kanatti dhiisi. Ija rabbinaa kenneen kana arge doktor. Mana hidhaatti deddeebitee isa siin ifatamaa anu dhaqee ifatamee doktor. Mucaan argee tokko wajjin dhaqee ilaalee ifatamee hagan dhaqee gaabbee dhaqee ilaaleeni amaaniin daalachaa'eenis gatii guddaa kafalan ijoollee kanaaf jedhe kun. Abbummaan amaan ijoollee kanaaf kafale guddaadha. Haadhummaan siifan silaa waa'inaadhaan dubbatamu. Waa'inaadhaa gonkumaa hin madaalamu amaanii walitti madaalu kan siifan. Erga hadha gaaniin jedhe waa tokko weensitti magaalaa. Doktor siifan ijoollee kana fudhattee gara Kaanaadaa deemtu hin jiru biyya Ijipti keessatti jala muriiti. Tokko qabadhu. Amaanis immoo biyya Ijiptitti deebi'ee abuutu waan dubbadheen deema. Biyya Ijiptitti deebi'ee abadan wallaahi guyyaa lama hin jiraatu karchallee gala. Waan argine beenna kanaan dura. Eessaan isa galu eessaan amaan biyya Ijiptitti deebi'uu hin danda'u. Amma ashaaraan irraa ka'utti. Baaftuun jiru maa inni? Ijoollee kana dhamaasuu dhiisanii. Ijoollee kana of qabanii. Amaanis yoo fuudhe yaa siifu dhaggeeffadhu. Yoo fuudhe dantaa isaati jedhiiti ciniinnattee adda geesse ijoollee keetiif.
Ijoolleen kee kun ijoollee qalbii miti. Ijoollee namni bakkeetti hawwudha. Erga haadhummaadhaan gatii kanatti kafalte ijoolleen kee kun gara kanarratti achi baanu babaaleem babooleem. Birrii kaa ispoonsaraa sana yoo jala jiraatte Abdul uummata Oromoo irratti asitti kenne kunoo Dr. Asliin ni jira. Siifanittis hin kennamu. Amaanittis hin kennamu. Yoo ijoolleen kun hin baane wallaahi billaahi tillaahi seeraanis ummata irrattis isin hin gaafadha jechuudha. Maallaqni kun maallaqa uummanni Oromoo ispoonsaraa kennedha. Lasii mana eessatti ijoolleen ittiin abaatu. Yoo abbaanii fi haati wal xiiqii waliin qabanii boqolan bisuu barbaadan ijoolleen ittiin abaatu birriin siifanitti kennamu hin jiru. Birriin sun mormanni cite malee birriin amaanitti kennamu hin jiru. Kan ijoollee daa'immaniiti. As raggichee dhagaachuu anatu ijoolleen birrii amma rakkoo jiru maal beektamu bee lola jaraa argineemi ijoolleen kun ijoollee Oromootimi hawaasa kana bira dhaabateemi sigalee miti hawaasa kana bira dhaabateemi faayidiin amaan irra jira ijoolleen as jirti birrii hin kennan ijoolleen birrii hin kennitu yeroo lama gaafatamee bar birriin ka ijoolleetii amaan illeetii fullee waa irraan qabu jeeri fakkeenyaaf gizee isaa walolan amma akkamitti mee warri waa'ee ispoonsaraa kana keessa beekan ijoollee Oromoo tana haadha abbaa irratti wal dhaban kana akkamitti as keessaa baafna dhageettanii dubbiin kana waan dhageettan kana ijoollee tana akkamitti as keessaa baafanne ispoonsara okeen gad deebi'e faayila kana akkamitti addaan baasanii achi baasuu hin danda'ama waan kana irratti nu gargaara yoo waan bitan sanillee ammuhaami moo maal jedhanii waan sanillee bitanii jala deemuu taate waan kana irratti akkam godhamee yaada nuu kennaa ishee awwaallee durraa dubbii kana keessa beekanii kanuma malee kobiriin hin deebi'a miti. Miuti ra jirta. Kay Dr. Asli yaadamu atamma qabatten qabaddenis. Yoo ijoolleen ba'uu ijoollee kana hiree jaraan gubnu gatii barbaachisu uummanni ammas hin godha kaleessa gargaaraa ture. Ijoolleen akkamitti baatii irratti mari'achiise obboleessa koo anasiin jedhe. Lamman jaraayyuu erga jarri waa'ee ijoollee jaraa wallaalanii gatii ijoollee kanaa baasan dagatanii nummoo gatiitti kafallee dagannu gatii ta'eef waa'ee ijoolleetii yaadan lakkii xiiqii waliin qabnee jirra as gorreechi gorre yoo jedhame haga mootummaan ijoollee kana harkaa fudhachuu goona nagaatti. Mubeen illee na arrabsu akkasitti dhugaa kiyya dubbachuu osoo hin taane na arrabsu akkasitti wallaahi laa mee takka mee waa dhageeffatullee bara dhufillee dhageeffadhu. Amma dhimmi kun takka over dhageeffadhu dubbata jaraatti kenna kararra zikaaya dhageeffadhu kararra zikaaya dhimma keetiimi na dhageeffadhu karama simaafi hin dubbatta sabboon afaan takka qofa na dhageeffadhu hin dubbatta dhageeffadhu dhimmichi na laalsiifu akkami nuti karaa kamiin lallabeeyta dhimmi akkuma billuu asitti bitan dhimma keeti miti nu yaachisaa jiru dhimma amaanillee miti isin lamaan feetan araarama feetan hin araaramina dantaa keessanii ilma sabiyyii maleekaa waan beeyne zambii hin qabne isin lamaan jidduutti dararamaa jirtuu kana nu yaachisanu sigalee ati miidhamte amaan miidhe siifuun miidhee keessa jiru nuti ilmaan keessan kana erga inni biyya galee deebuu ergan barbaanne ati erga Keeniyaa deemuu hin barbaanne fedhu haa fuudhuu fedhu haa dhiisu ijoollee tun ati haadha ijoolleeti dhimmi ijoollee kee kanaaf dhimmi kee kun akkam tayuu qabaadha malee dhugallee yoo qabaatte dhugaa qabda masin jedhama inni biyya jira akka inni jedhu mana haadha isaa jira sitositti ilmaan wajjin rakkataa jira jechuudha dhugaa qabda sitti balleessee siin jennee porfaayilii si kayanna giddeellashim aizosh ayaa ciraan dhiqishisu. Asli laal. Keeniyaa dhimma jettan kana siigalee akkuma sittime abbaan ijoollee kiyyaa Keeniyaa deemne jedhee dhimmi inni naan mari'ate tokko hin jiru. Dhugaa jirtu yeroo jalqabaa innillee isinitti himee jira. Itti bilbilanii itti haasa'anii jennaan ganaa haasaa keessa lallaaq ganaa ka isin aarsaa abbaan kafalee jira jettanu ani intala Oromoo ta'ee ilmaan shan siigalee maatsanii kiyya keessa ka sibiilli jiru abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciise osoo isin hin jedhu jechuun abbaan guyyaa tokko haammatee hin ciisne bara kiinaa fuula keetti naqa osoo naan jedhu waggaa meeqan obse kanan isin hin jedhu aarsaa adummaa hin kaffalle naan jettanii nama bar guyyaa tokko ilmoo isaati xuuntoo inni isiniin jechuu jira haqa maalinaa dubbachuu jirtan isin nama isinit dhufee fuudhee jira isiniin jedhu haqa maalinaa dubbattan isin akkana haqni dubartii afaan isaatiin bar nama guyyaa
tokko ilmoo kiyya haammatee ciisee hin beekne nama guyyaa tokko ilmoo kiyya naan nyaachifne jedhee isinii himuu jira akka maalii naa dubbattanire innuu ragaa isinii bahe walumaa galatti sagalee kana dhaggeeffadha. No sagalee amma bara Fiifu 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 dhaggeeffadhu Fiifu na dhagahi mi'uusi godhee dhagahi nuti amma barka barbaa eshi ati miidhamte ummanni illee argaara nullee hin argina eshi ati dubartiin miidhamtuudha dhugaadha ilmaan shankaratti baatte dhugaadha egereen ilmaan keetii kun maalii ummanni kun yoo irratti si maratee furmaata si kenne wayyu jaarsaaf jaartii waan baay'ee waliin jedhaan oolanii ilmaan walirraan cabsitu waliin ajjeeftu jaarsi jaartirratti fuudhu waltumuu walloluun siif amaaniin haarawa bahe akkasii shee awwal mo'eenni kun kan maqaaf maddiin jedhu dubbii kana jalqaba irraa keessa beeytanii shee awwal nama biraati kun ka shee awwal hin fakkaatu. Shee awwal miti. Shee awwal mo'eenni kan maddiin jedhu kun shee awwal miti sorry dogoggoraan jalqaba irraa keessa beeytanii boona fi jeneraal inni agalchi jettee jeneraal waan kana akkam goona mee kunoo dhageettanii dubbii hunda maal godhuu furmaata irraa isinii kenna amma warra mana keessa jiru wal jala jiru. Yaa asli wanni ulfaata agara lachiyyuu dubbii dhageenyee jirra waan gara manaa jiru kana hunda irraa dhimma amaan fuudhee yookaan siifuun akkas taatee duun taane ilmoon namaa namni ilmoo qabu dhugaa takkarra dhaabatee wanni dubbachuu barbaachisu ijoollee kanaaf furmaanni bu'uu qaba karaa kamiinuu ispoonsarri sun maqaa isaa irraa yookaan gara maqaa isiitti jijjiiramee mucayyoon tun fuutee ijoollee kanaan achi keessaa bahuudha malee amaaniin wal atafaruu qaban uuma bada malee wanni sirraa tokko hin jiru. Kanaaf warri ispoonsara kana qabee fi karaa xabaqaatiin illee ta'ee karaa kamiinuu akkaataa itti hordofaa fi jiran ummanni kun hordofee fi mucayyoon ijoollee qabattee bayu amaa yoo rabbi laafiseef karaa itti aanjeheen ijoollee isaatitti deebi'u yoo ijoollee isaatitti hin deebi'u lakka akkuma jedhu yookaan fuudheetiniin niitii qabaate sun nun galchu nuti dhimma nama lamaa keessa galle dhimma dhiirsaanitti keessa gallee sanii fi tanatti deebi tana dhiisi sanitti deebi waan jennu hin qabnu. Wanni godhamuu qabu furmaanni daa'imman tana qofa godhu daa'imman tun rakkoo kana keessaa bahu karaa kamiinuu taanaan warri ispoonsara qabeef warri mallaqni harka jiru karaa itti jijjiiramuu danda'a yoo ta'e jijjiiranii fi furmaata buusuu fi qofa malee isiillee nama isa himattee innillee isii himatee himannaan jara lamaanii bu'aa takka hin qabu. Har'a yoo nu walitti araarsine burganama walitti deebi'a uummanni kun. Siigala namni takka mana keessa shayxaanni takka seennaan lamuu wanni tasaaka'u hin jiru dhugaa walitti himna. Kanaaf faataadha. Tarii karaa keenya yoo yanii mucayyoo tana taaribaan ganaa karaa keenyaa deemuun siigalee haamuun karaa ispoonsaraatiin sirreessanii fi achi keessaa baasuudha jedhanii gama kiyyaanii carraa namoota birooti dabarsi iluun faallee as keessa jiran boonaan faallee namni yaada. Tartiib waan carraa isinii dabsa Abbaa Abdallaa gaggabaabsa dhumtanii as keessatti taa'umsa. Amma asirratti wanidha irratti dubbatuu qabdan jalqaba maallaqni isin guurtan kan ispoonsaraan naqameef akkasumatti jira okeen deebi'ee jira rakkoon jiru jaraan wallolee faayila isaatirra jiran waan kana warri biyya faranjii jirtan warri waa'ee ispoonsaraa beeytan gidoo jaarsaaf jaartiin namni faayila tokkorra jiru wal dhabe akkitti akka faayila addaan baasanii ka deemuu barbaadurra kaayan waan san irratti akkitti nu gargaartanii fi akkitti gargaartanii fi akkam akka ta'uu qaburratti akka jiru nu kennitan barbaada warri ispoonsara godheef illee ijoollee akka ta'e ijoolleen akka ijoollee oromoo akka ta'e namni hunduu ifa galaadha hin beeka akkuma keessan kana jechuudhumaa fi Abbaa Abdallaa itti fufu. Salaamu alaikum. Dubbiin haftee fi miti haftu dubbatan jedhanii isinuu nu dura dubbataniirtanii mucayyoo horta siifu rabbi obsa siyaa kennu namni kumni 25 kun siif jecha as taa'u jira. Dura tasgabbaayii rabbiin si haa kennu. Wanni biraa wanni ani irraa dubbadhu waa'ee hiree kana waa'een hiree takka eega galchan keeziin maqaa amaaniitiin eega galfame. Anillee biyyuma baqataa keessatti guddadhe amata 20 wayi keessa jira maqaa saniin hin ta'u yoo achirraa gara keenyaa kanaayyuu
dhuftee waliin dhufanii yoo waliin jiraatanii asitti asirraa godhanii malee eega inni dura maqaa isaatiin gale wanni amma achi faranjii tanallee faranjiin akka waan jettu beektanii namni hundinuu yoo inni dhaqee jira na fakkaate biyya faranjii warri deemellee kijiba ni kijibda kijiba dhugaa fakkaatu kijibisiin jedhanii bara. Namni kun yoo amrii ta'e jedhee waraqata itti tolchanii deessa tafkeetii itti tolchanii wajja baasan malee akkanaan tunillee daa'imman tanallee hidhaa taati. Kanaaf akkuma warri na duraa dubbate jedhe fuudhinsa amaanii achitti dhiisa daa'imman tana akka wanna ta'aniif akka hireen tun daa'imman tana haa taatu hiree jarree rabbi isaanii haa tolchu karaa rabbi tolcheefi jira. Gara keenyaa kanaanillee yoo yaalaniif baay'ee bareeda ture jedha. Kanaafuu suuta tasgabbaa yoo lolte wanni daa'imman tanallee ta'u hin jiru siillee ta'u hin jiru. Nama kanallee dhaga'i nama gurdaa kanallee dhaga'i tanuma dubbadhaa. Nama nin booje galatooma sinii galee wanni isin tasgabbaa'inaan jettanii wanni isin gahee haadhummaa fi gahee abbummaa hin baanne jettanii isarraa yaada fudhattanii dhimma anarratti ilmoon kan jirtu narka ilmaan kana kaleellee hadhallee homaan an gargaarre osoo isin hin jedhu wanni nan tasgabbaa'u maal dhiiga ilmaan kiyyaa naa laalaa isin hin jedhaa dhiiga kiyya naa laalaa isin hin jechuu jira kamiyaan aarsaan kaffal anatu ittiin arrafame bar anatu ittiin xiqqaate bar eenyuun aarsaan kaffalle siin jedhe siifan Tiifu aarsaan kafalle oon siin jenne sina maal taate? eenyuun aarsaan kaffalle siin jedhe asitti namoana bar isin bar jaartii keessan eenyuun aarsaan kaffalle siin jedhe aarsaan kaffalle eenyuun siin jedhe Tiifu aarsaan kafalle oon siin jenne. eenyuun siin jedhe siifan abbummaa kafalaan isaan na lakkoofitanii bar anaa Cinaacha sibiilaati ciisaa ilmaan ayyeen ilma anatu jedhe si qofatu aarsaa kafale amaan hin kaffalle amma ijoollee kana fuutee ba'uu hin dandeessaa achiin hin kaffalle kana amaan waa tokko hin kaffalle ishti waan kaffalle ati inni kafalle fuutee ba'uu hin dandeessaa ilmoo isaa gatee Itoophiyaa keessa ta'a namni aarsaa kaffale sana ishii kaffalle jenne dhaggeeffadhu siifan namani qooda leencaan sii kenne an qooda leencaan sii kenne kanaadhaan dubbatamu kanaadhaan hin dubbatamu jedhe bargalaanni guddaadha jechuun siif uyyee faallaa afaan nammaksin waan ani isa zallame yookaan ani isa miidheetti jechuudha. Ilmaan afuree waa'ee jirmii keessanii irraa dubbataa hin jirru waa'ee ijoollee ati yoo ta'e qaqamsitee nyaattee dhugdee waa tokko iyyuu soba qabu isas yoo ta'e qaqamsee nyaatee dhugeera dhugaa walittiin bakka dhugaa geenyeerra ergasii oshururuun siniin jedha siinis amaaniinis amma bakka dhugaa jirra. Aarsaa kafalteetta qooda leencaa kafalti haati silumayyuu ilmoon jibbitu haati maraatuun akkatti qaba wallaalti malee ilmoo sirra raattee deemtu argee jogootiin aarsaa kafalteetta. Aarsaa kafalte kana bakkaan ga'uu barbaadde yoo ta'e ijoollee keeti amma uummata irratti hiree ijoollee keeti murteessi lakkii murteessu yoo jette immoo aarsaan isin ijoollee kanaa kafaltan tokko kan jedhattan fudhaan akka ubaarke har'ala har'ala aarii kana irra taa'iti anam walumaa galattu yoonni an barbaadu keezii ilmaan kiyyaa kaleessa ta'ee sarras ta'e soonni nan isinitti himachaa jiru keezii ilmaan kiyyaa kana haala naasirreessitan naamijeessa kaan haqa kiyyaa karaan sirriin kana siif ulaal karaan sirriin kana kan barbaannu amma nu ka barbaannu amaan haaduu haa fannifamu osoo hin taane maalidha kaleellee bar wanni ani isiniin jedhe dhimma ilmaan kiyyaa keezii ilmaan kiyyaa naa laalaa waraqaa ilmaan kiyyaa barbaadu makuma amaan nuti nahimni doktor waa ijoollee irraa dubbadhe wanni an kaleellee irrallee dubbadhe kana abbaan waliin hin miidhamne aarsaa hin kafalle ka jettan kana rabbillee anillee hin beeka akka aarsaa ofiillee innillee an kafalle ana ka ilmaan kiyya aarsaa kaffale malee isaa miti namni ilmoo ofiitti aarsaa kaffale bar cinaacha gaarii hin ciisuu bara haadha kasiifuu siifuu ati haadha baddi qaba haadha kasiifuu koo haadhuma hunda akka ati yoo aarsaan kaffallee eenyu kaffalare hunduma keenya gatame ani seenaa koo nuti lafarra gangalattee boossaa mucaa haadhi koo rarraafattee bakka keessa deemaa turte nutti kaasin kaamadaa keenya haati gati yoo kaffallee eenyu kaffalare waan inni haasa'u jiru soba indee soba waa'ee amaan nutti illee isin jenne amma waa'ee amaan nurraa dhaabi kuma amaan nutti waamina amma saati kanatti bishaan burcuqqoo hir'ateeti bishaan burcuqqoo keessaa yoo hir'ate yoo kabirii waraabdee itti guutte malee hin guutamu ka isaa amma waan hir'ate waan hir'uu guutuuf hin xaarinuuti haala ijoollee biyya san keessa magaalatu dhimma ilmaan kiyyaa bakka naa qabisaa yoo isin ishi bakka siifan nuti qabadhutti doktor amma dubbii yeroo biraa akka gootu doktor Abdulii yookiin community Kanaadaa keessaa dhimmicha qabee jiru keessaa nu galchiiti
sirreessuu danda'u gara siifuutti yoo ta'e amaana ta'u ijoolleen guddattee abbaa koo jetti boru amaan Itoophiyaa ta'uun jedhan bakka amaan bu'ee amaanuun finna itti dawwalla isiin fuutee deemuu hin dandeessi qobaasi kana nama barbaada doktor fagoon naqina na siin jedhe nama fidi bakka kanarraa dubbadhu. Sigale silkii isaa jijjiiratu imeelii isaa jijjiiratu hin danda'a. Imeelii amaan bira jiraate sifuu bira jiraate sun dhimmi danda'a hin ta'in. Imeeliin abbaa ispoonsatu deemee adreesa isaanii jijjiiratanii jedheetiin galcha. Okay? Bakki xiqqoo itti jiraate bakka waraqaa ale kana. Dhimma kana sun hin danda'ama. Jarana dhimma kana looyara fi godhuun inni lammaffaa akka haarawaatitti naquuf sa'a kanatti Kaanaadaan akka haarawaatitti carraan namaa kennitu dhiphaa waan taateef dhimma duraanii sanirratti namoota Kaanaadaa jiran warra koominiitii san gaafatanii akkaataa isiin itti sirraa'uu dandeettu. Waliigalchaa asiin turallee wanni haasayaatiin hin turre wanni qaaqaatiin hin turre kanuma. Please akka isaan waliigalaniitiin bakka tokkotti deebi'an rabbiin haalaaf isuu du'aayii godha garanumaan. Waan barbaadan yoo ka jiraatu taate hogansa community illee isinii dubbisuu hin dandayaa jechuu information bal'aa yoo barbaadan. Qoy osoo carraa kee hin xumuranne dura keezii kana jijjiiruun hin danda'amu. Ega mucaan deemuun barbaanne egetiin deemuun barbaanne ummanni isinillee ummanni ijoollee tanaaf ifaaje sigalee miti ijoollee kanatu ilmaan kenna jedhee amaan illee si fuulee irra hedduu ummanni guutuun warri maallaqa baases isin warri waan kana gootaniifis warri ispoonsara kana argitaniifis hundumti isaa warri amma as jala taa'aa jirullee ijoollee daa'imman sabiyyii kanaaf yoo carraan biraa dhabame keezii kana jijjiiruun hin danda'amu maqaa haadhatitti. Main applicantii ta'ee ka galche isaa jedhee bar biluu kaardiin ka isaati mucattiin tun biluu yoo qabaatte rakkoon qabu gara isiititti akka jijjiiran hin gaafanna warra looyaraallee dubbifneetiin namallee godhuuf hin dandeenyaan qaxarraa fi rakkinaa miti. Ayyee galatoom thank you. Marqos dubbadhu. Galatoome yaadni information baay'ee illee dhabnu waa'ee seera immigireeshinii kana seera immigireeshinii baay'ee cimaadha. Akkuma obboleessi keenya Zaakiin jedhee jalqaba furmaanni bakka ka'uu qabu I think siifuunii fi abbaan manaa ishee sirriitti walii galanii waan kana yoo isheen illee sila aarsaa kaffalte waan ta'eef yoo fakkeenyaaf iddoo biraa deemuun irra jiraate aarsaa kan biraa kaffaluu yoo irra jiraate daa'ima isheef ijoollee isheef jettee waan kana walii galanii isinillee jara kana dubbii isaan gidduu jiru fixanii yeroodhaaf illee ta'u araarsitanii wal arganii dubbii kana tuftanii gaariidha. Maaliif fakkeenyaaf amma erga main applicantiin isa ta'e at least even immigration maal gaafata lakki jarri walii kan divorce yookaan inni du'ee jira yoo ta'e gana application gara kan biraatti jiru jechuu barbaadetti. Kanaaf jalqaba akkanatti fakkaatu dubbiin ta'uu qabu isaan lamaan walii galanii waan kana fixuu qabu. Yoo ishee fakkeenyaaf Keeniyaa deemuu qabdi ta'e Keeniyaallee deemtee aarsaa kaffaltee ijoollee ishee fi intinaa ta'uu qabdi jechuu barbaada. Yaaduma kana qaban. Thank you. Namni ilu mando hin dubbanne gama waa takka xiximbis hin jenne ilu jirta asli ni jira dubbii man nu dhibee callisee dubbiin nama dhibaa garuu yoo ilmaan karaatillee itti dadhabdee haati ilmaanillee kunooti abballeen biyya haa jiraatu warra mootuu isi mallatteessan keessa ispoonsara kana akka qophaa'uu mallatteessan keessa Abdulhakimillee hin jira yoo amma ollaan jiraatu baatellee Zaakilleen kunooti information garagaraa yoo barbaachisa ta'e itti gaafatamaan community Canada irra leesanii fiduu danda'a jedhe yoo tokkuma warri mallatteessu hunduu aangoo wal qixa qaban jechuu yoo tokko hafee tokko ta'e hin beektan jechuudha. Waan kanatti waa yaada kennatu fi waan furmaata ta'a jettu yoo yaada qabaate. Baay'ee galatoomaa jaarsumaaf jaarti irraa jalqaba siifuu fi jaarsa siirra aarsaatti kafaltee isiillee inni illee itti kafalee sibiila keessa jira. Da'uunu jalqaba aarsaadha siifuu nama 5 da'uun. Tokkoyyuu da'uun aarsaadha. Akkasitti dubbii xiyya naaf dhugaan galchine hin jedhini. Sii miti Oromoon martuu isinii miti aarsaatti kafale sagalee isinii ta'aa turanii qarshii waan danda'an isin qarqaaraa turanii nama 20 meeqa jala jira kuma 20 wayita jala jira akkasitti fudhadhu jechuu barbaade
Qaanii mucaa dirqama dhufu yoo jenneen qabameerra isiin akkatti yookiin achuma sirraa'ee yoo deemte inni achi deemee waggaa 10 15 hidhamuurra yoo isiin deemte waggaa 5tti illee jaarsa ofii baafachuu hin dandeessu. Waggaa 2tti illee deemtee jechuu barbaade. Yoo ammoo karaa halsaniin hin ta'e zaagiin jira. Mucaan biraallee gabriin bira jirtu jira. Warri Kanaada guruupiin godhamee waliin mari'atamee yoo inni illee achi dhufee qarshiin wanni sirraa'uu danda'amu yookiin achitti isiillee sirraa'uu danda'amu yookaan ammoo isiinuu gara Keeniyaa deemte. Waliigalatti ijoolleen ala bahu siigale akkasitti yoo ilaalame bareedaa lafarratti jechuu barbaade sooshaal miidiyaa irratti haasa'uun keessanillee gadi baaftanii dubbachuun ilmaan walii argate aarii keesseentanii gaarii miti sadhaa jechuu barbaadeeti keessumaan ammaachi keessumaan haala alamuun warra Kanaadaallee walii dhufame isaan hin beekan akka keeziin deemu zaakiin fa'aa akkatti ta'u ni beekanamu siigale akkasii yoo ilaaltan kun guyyaan darbee jira amma reef haasawaa turreen umartuu tasgabbooyina jira. Waan haasawinu kana namni nu waraabbataa boru waggaa meeqaa ni ta'a ilmaan keessanillee ni argiti haadha siifu atillee tasgabbaa'ii jaarsi keellee haa tasgabbaa'u waan kana keessaa laalaati akkasi fixaa jedha please maaliif ilmaan kee gogoo guddate boru waan isin wal gootan kana ni argiti isin ammoo addaan cituu hin dandeettan osoo wal gadhiiftanillee wal arguu dhabuu hin dandeettanii jechuu maaliif ijoollee isin jedduu jira jechuu barbaade osoo walillee gadhiiftanii addaan baatanii ijoollee sun walii isin fiddu Itoophiyaa ta'e Kanaadaa ta'e Kaayiroo ta'e waluma argitanii sababa ijoollee tanaa wal arguun keessa waan hin hafneef waggaa hedduu waliin jiraattanii waliif obsaa rakkoo keessan sooshaal miidiyaa irratti mara fiddanii naasayina qarallee Oromoo isin bira jira kana booda wanni ati rakkattu waan qara rakkatte caalaa rakkattu amma ijoolleen usii guddatti gaafa ijoolleen xixiqqootu numa jiraattu ammallee numa jiraattaa jechuu barbaadeeti kanaaf zaaki waan gootan godhaa zaaki illee waan kana keessa jira nama saayin godhe warroota si qarqaaraa jiru kanallee ofi qabii asiliif faan jira mubaarak faan jira guruppii godhaa keessaa naasawa yoo inni dhufuu danda'allee si haa dhufu noo ofirraa isallee akka yoo isallee irraa keezii kanarraa bahuu hin danda'ame siisirraa akkasii siyaasirreessan yoo ammoo kun martuu dadhabame Keeniyaallee deemte wajjin ijoollee tana yoo ala baafattan nama ijoollee 5 salphaa miti jiraachisuun nama ulfaata jechuu barbaade kara ta'in walii galaa murka keessa seentanii ijoolleellee jedhutti rakkiftanii sooshaal miidiyaa irratti illee yeroo muraatti illee dhuftee booyuun gaarii miti. Ani kanuma jedhaa galatooma. Thank you so much. Ulfaadha. Namni dubbatin hin jiraare? Abdulillee jara kana jiraatti fakkaata. I think Abdul. Doktor dubbii caalaa siifan bor mana barattee yookiin amaan mana barattee ammas namni biraas yookiin manatti dhuunfachuudha mana barattee haasaamurra amma nama mataa hidhiiti nama tokkotti kenniiti siifan wanni kun utuu na dhageesse akka bor deebi'ee ajandaa ta'ee ammas uummata keessa faca'ee uummata burjaajeessine uummanni kaleessa galata oole kunis karaa keetiin birrii meeqa gadi bu'e siif rabbiif obbeetta. Okay. Warri malattee akkam eessuma nagayaa kun eessuma kiyyaayyuu barka irratti oolatan. Jirra galata rabbi asli akkam nagaa Dr. Asli. Maqaa maayii jijjiiratan eessuma fayyaa? TikTok makana laalaayyuu hin jiru irraa badeera kanumaan jijjiirame maqaan. Bareeda. Dubbadhu. Ani yoo Maaltu darbe bara? Shorta itti dhufe. Shorta fuudhe Mubaaraki. Liko waa takkoon si gaafadha. Fakkeenyaaf amma isii uummatni gadi. Mee dubbii gara keesii kanaatu osoo hin dabarre gara keesii immigireeshinaatu hin darbin dubbiin qulqullaa qabu si maaliif akkuma Mubaarak jedhee giruuppii uumtanii rakkoo siifuu fi amaan gidduu jiru hiikuu maal yaallee duru. Isaan osoo walii galanii. Rakkoon jaraa walitti utaalan. Wallaahi kun akkuma argitu rabbiin akka jaartaaf jaartii osoo hin godhin ijoollee akka edaa uume. Edaa beektaa? Edaa ijoollee walitti dhalatte wal qocholtu. Right. Yaa utuu dubbiin isaan gidduu jiru dhume amma waan jettee namaa kana gidduu inni fuudheeraa kana dhiisanii inni illee nama kaayoo qabu. Ijoollee 5 jechuun ijoollee kana keessaa bor kan piroofeesara jira yoo dhufanii dhugaa biyya kanatti yeroodhaan. Tokkoffaa ijoolleen kun intinaan kun jala badee jennaan ijoollee kana carraa baay'eetu ganaa eeggata. Yeroodhaan mana barumsaa galchuutu jira. Even achitti dhiisi ganaa as dhufanii aarsaa baay'ee kafaluun jira kana beeki. Ijoollee 5 jechuun biyya guddatetti ijoollee waan salphaa miti. Kanaaf sana hundaaf qophii ta'uu qabu. Kanaaf isaan walii galanii dura jaalalli isaan gidduutti uumame isaan iyyuu walii galanii waan tokko gochuu danda'u. So amma beezikiin jalqaba dubbiin kan ta'uu qabu isaan walitti fayyuu qabu natti fakkaata. Akka kooti yaaduma kootiin beeku garuu. Karaan nagayaa karaan ittiin isaan ilmaan fi galmaan gaatuu qaban isu araaramuu sani. Yoo araarri jaraa Doktor araara jara Doktor qaayidaa warraaf abbaa manaatii
nus warra fabbama naanuma keessa jirra miti wallahi nama kuma digdamii way argatanii miti nama shan irrattu jaarsaaf jaartiin yeroo kana ishii jedhanii walitti intinaan jedhan birdi libsiin jala araarsu yoo dhugaa jaalalli jiraate jaarsummaa afeera mudiin akkana jaarsummaadhuma barbaachisu jaarsaa jaartii kana booddeen jedhaan akka yaada kootti biidaa irratti akkamitti ijoollee kana baafnee irratti yoo xiyyeeffanne ijoolleen walitti harkifti birdi libsiin walitti harkisa doktor kanaa jennaan dhiisii anasiin jedhe hin cinqamii waa'ee araara jalaati ijoollee kana baafachuu barbaadu dhugumatti eeyyee siifan jetteetti amma amaan waddoo adallam hin jechisiifnan obbolaan hundi jara obbolaa keenya amaaniin giddisiifnee dirqamsiifneeti akka ijoolleen kun baatuuf haala akka inni mijeessu goona haalli jiru immoo wallaahi bor ilaadhe duniyaadha boraa kiraadha doktor sitaallee hin beeku situ keessa era biyyicha keessa qoradhu nutti deebi ijoolleen kun kan ba'uu dandeessu haadhaaf abbaa wajjin kan agaagulii hin qabne yoommoo haadhaaf abbaan taane ammas keezii godhattee lafaa kaaftee isiini dhaggeeffadhu keezii godhattee abbaa manaasii akkana godhee jettee lafaa kaaftee ammas faayilii banuu hoggaa meeqa yoo inni garagalee Itoophiyaa ilaalaan jiru kanaafuu falli jiru maa inni acha baanu intina deemanii Keeniyaa deemanis ta'e biyya tokko ilaallee fi gargaarree ummannis mooraaliidhaan gargaaree biyya jijjiiratanii ijoolleen kun acha baatu bar keessaa tokko naa kennanii wallahi maqaa kotti isa kana inni keetii naan jedhu garaana nyaatu ijoolleen sabiyyuu sun jechuudha dhageesse har'a immoo an akka kootitti araara jaalalli jiraan nan doktor yeroo meeqa wallollee araaramaa irra mana keessatti jaarsummaa wayii dhuftee dubbattee beekta wallollee araaramaa jirra mana keessaa jaarsaaf jaartiin wal qoccala yeroo kaffaames yeroo itti toles yeroo gammades gaafa ati tapha beellamaa mo'attu gaafa eenyu wajjini duraan tapha beellamaa taphattee galtu walloltaadha jaartii kiyyaan gammachuu tapha beellamaa keetii walaan mannee nagaan bu'e obboleessa koo gammannee malee guyyaa biraa jaartii wallolta natti beellama taphadha. Obboleessa taphadhu ana si taphachiisa wallaahi ishqii keessa yii doktor isuma dhuguma gammannee dhanneenuma walaan manne anis keessi koona barbaada haadha manaa kooti araaramu kanaaf dhiyeessisiin jedheen cinqamteen jedhiniiti wal jaallatti ijoolleen. Mubee dhiifama naa godhame yaani hojiirra waan jiruuf amma siifantu na bilbilee ol dhufe na barbaaddan na fakkaate waan kanaan illee harka keessaa qaba dhugaadha. Wanni isaanii kun nu dhibe jaarsaaf jaartii gidduu seenuun baay'ee ulfaata. Haqiiqaa rabbitti waan kanatti seenuuf yaani baay'ee rigreet godhaa jira beekta waan kana anan lafaa kaasee siifanii dubbate achi mubaariki wal qunnamsiiftee maarqoos illee jira mallaqa kana fuunee zaak mallaqa waan gara biyyaatti erguu fi karaa saniin agartee waan san sirreessinee waan kana itti oofaa jirra. Jarri immoo wal dhabanii ani isallee kophatti haasofsiisuu yaalee isillee haasofsiisee walitti gorsuu walitti fiduu yaalee dhumarra hin danda'u mana akka diinatti na laala homaa miti sun rakkoon qabu ani waan yaada kanallee ka fideef ijoollee matanaa fi jara gargaaruuf malee waan as keessa argadhullee hin qabu akkuma isin jettan walitti araarsati furmaan naa dhufu keeziin dhufeefii jira wanni kun deemaa jira namni poroosas godhaa jirullee yookiin zaakni isinitti mukaan illee kun namuma kenna xiqqoo amma inni waan achi hin jirreef meebii waanuma jedhanii deebisaniyyuu baay'ee nu rakkisee jira keeziin dhufeefii jira namni baay'een Ijiptii dhufaa jira quba qabdanii samoona kana baranallee ta'uu baatu bara itti aanu kana I think himataa jedhee yaada waan kana mee odoo fixxanii yoo dandame fixxanii gara tokkotti ibsitanii yookaan ammoo ani dhugaa mallaqni isaanii kun zaakillee as jira zaak isuma na fakkaate isuma so mallaqni isaanii akkanatti ta'aa jira mallaqa isaanii kana ummata afuutti akka yookiin irraa deebiftanii barbaadan mallaqa namallee qabadhee taa'uun barbaadu. Obboleessa kiyya maallaqni kan jaraa miti Abdul maallaqni kan jaraa miti maallaqni uummanni Oromoo ijoollee afraniif kenne. Obsi. Gaasa maaliif irraa irratti qabda dhugaa jirtu haa dubbatu. Dubbiin fitu. Dubbiin fitu. Dubbiin fitu. Dubbiin fitu jettani nama miidiyaa irra ba'ee an fuudhee bultii biraa qaba jedhu kan isin yaa siifan fuuchuu saasi ilaa fuuchuu saasi gubee fuuchuu saasi gubee jaalladhi seenu siifu ijoollee keetti dubbataa irra nu siifuyyee waan keetti karaa nu nyaate ilmaan isaa barbaacha dhufne an keeniyaa eessan deemaree nama si jajjeessanaan jedhe amma ijoolleen kee akkamitti baatiidha siifan ijoolleen kee akkamitti baati biyya alaadha malee nu والله ni danda'a yoo isaa yaaddan as fidaati ishaaraa sana irraa balleessa danda'a taanaan doktor Asli maal edda ishaaraa doktor Asli maal nu cinqitare dhufuu danda'a taanaani borrirraa jammari irratti hojjedhu nama beektaa
Hadufu, me adi dudufu. Ma Laali Mubarak Adnaan inni beekan asliin illee Hayyee. Adnaan barahaadhaan dhufee jira ka isaa wajjin qabamee biyya jira. Dhufee aarsaa kamuyyuu kaffalee jechuudha. Ishaaraa isarra jirtu sana balleessuu ni danda'a si galee miti. Innummaan biyya kanaa dhufu malee ankalee kiyya gurguree ishaaraa sana isarraa balleessa. Mee an amaan biyya kana dhufeennaan an ishaaraa sana irraa balleessuu haa dhadhabu. Ammoo an kanan ilmaan afur fudhadhee ganaa faayila meeqa cufee waggaa meeqa booda Keeniyaa deemu kun bar ispoonsara tokko. Ay jaalala wallahi. Sigale biyya kana dhufee ani ishaaraa inni irra jirtu sana inshallah kalee kiyya takka gurgureetan ishaaraa sana irraa buusaan. Sigale yoo ilmaan isaati dhugaa yaadee ilmaan isaati quuqame akkaataa inni biyya kanarratti dhufu gonkumaan dhabame barahaadhaa dhufee ishaaraa nama maallaqni wanti inni hin godhin hin jiru. Sinigale an irraa balleessee inni dhufee innaan. Mee siifu waa tokkoon siin jedha siifu dhiifama guddaa ana kanatti fakkaatu ilaal. Amma okeen deebi'ee jechuun bar namni gaafa okeen deebi'uuf gammachuu guddaadha. Qoy dhaggeeffatu. Yookaan ammoo tulaalika yookaan ammoo iimeelii sana nuu kenne ani iimeelii sana fudhadhee AOMI jalallee UN jalallee deemeetiin iyyadha sii galee. Mee siifu anama oomishii tokkoon siika amma